Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 1925 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Raadiyoo saatalaayitii Naayilsaatii marsariitii fuula feesbuukii keenya irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoota keenya jaalatamoo akka mooltan wixataa fulbaana 23 bara 2019 akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti immoo fulbaana 11 bara 2012 keessummeessaan keessan raannamoo daandiiti. Bakka buutonni uummata Hadiyyaa gaaffii bulchiisa naannoo qabaachuun nutti no'us nutti hin qorrus jedhu mataa oduu har'aati attam jirtu an jaallanne gammadaati. Fiigichi irreechaa kan nagaa kaleessa Finfinneetti geggeessame irratti namoonni gara 50,000 ta'an argaman jedhama. Keeniyaa magaalaa Naayiroobiitti manni barumsaa tokko ijoollee kutaa barataa jiran irratti jige lubbuun namoota 7 battalumatti dabre jedhama. Ajjeechaa Baahirdaariif Finfinneetti geggeessame ilaalchisee qorannaan geggeessamu itti fufuusaa dubbatu Koomishinarri Poolisii Federaalaa. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya amma duuf garaa jaalannetti deebina. Lammiiwwan Itiyoophiyaa ta'uun keenya amantii jabaa qabnaa ka jedhan bakka buutonni uummata Hadiyyaa gaaffii bulchiisa naannoo qabaachuu inni jedhu nutti no'us nutti hin qorrus jedhan bakka buutonni kun muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin kanneen mari'atan yoo ta'u jijjiirama biyyattii keessaa akka deeggaran kunis dogoggora ammaan dura hojjetame sirreessuuf ka gargaaru ta'uu dubbatu. Hadiyyaan uummata falaasama ida'amuu hojiin kan barsiisedha jechuudhaan immoo kan dubbatan Dr. Abiy Ahmed uummanni nagaa jaallatu kana mootummaan kabajaa guddaa qabaaf jedhaniiru. Gaaffilee uummata biraa ka'an kan bu'uura misoomaa irratti qorannaaleen gaggeeffamuuf ka jiran ta'uu kunis kallattiidhaan kan irratti hojjetamu ta'uu Dr. Abiy ibsaniiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos gabaasa ergeen. Keeniyaa magaalaa Naayiroobii keessatti manni barumsaa tokko ijoollee daree keessatti barataa jiran irratti jige lubbuun barattoota 7 battalumatti darbe. Barattoonni kanneen biroo 57 miidhaan irra dhaqqabuusaa mootummaan biyyattii beeksiseera. Galmoo Daawit gabaasa qaba. Har'a ganama barii sa'aatii tokkotti Keeniyaa magaalaa Naayiroobii mana barumsaa dhuunfaa tokko irratti balaa dhaqqabeen lubbuun barattoota 7 darbee jira. Balaan dhaqqabe kutaan barnootaa daa'imman keessatti baratan barattoota barnoota irra turan irratti jigu yoo ta'u balaa kanaan barattoota lubbuun darbe 7tti dabalata 57 balaa salphaa fi cimaan irra dhaqqabeeraa jedhe mootummaan. Saayiree Sagguunaa dubbii himaa mootummaa Keeniyaati. Akkas jedhu Mr. Ogunaan balaa kanaan waliigalaan barattoota 64 irra miidhaan dhaqqabe haala nama gaddisiisuun garuu barattoonni 7 lubbuun isaanii yoosuma kana darbee jira. 57 ammoo hospitaalatti yaala fayyaa fudhataa jiru jechuun dubbatan. Balaa dhaqqabe kanaaf eenyutu itti gaafatamaa gaaffii jedhu gaafatamanis dubbii himaan kun ammaaf mootummaan qorannoo taasisuutti jira jechuun gaazexeessitootaaf deebii kennanii jiru. Waajjirri qorannoo qulqullina gamoo Keeniyaa garuu balaan kun qulqullinni ijaarsaa dhabamuu irraa dhufee jedhee jira. Balaa kana booda mana barumsaa kana ka daawwachaa turan Musenyaa Kongoora hoogganaa waajjira qorannoo qulqullina gamoo biyyattii warri qulqullina gamoo mana barnootaa kana ilaale sirriitti sakatta'ane jechuun ka'umsi balichaa rakkoo qulqullina ijaarsaa ta'uu beeksisanii jiru. Dabalanis magaalaa Naayiroobii keessatti gamoowwan qulqullina hin qabne hedduun ijaaramaa akka jiran himanii mootummaan biyyattii warra akkas maalna dhibeedhaan gamoo ijaaruu irratti tarkaanfii ni fudhataa jedhani. Akka lakkoofsa warra Awurooppaa bara darbe hagayya bara 2018 Naayiroobii naannoo Hurumaa jedhamutti haaluma wal fakkaatuun gamoon moofa'ee jigee lubbuun nama 3 darbuun ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii. Alshabaab maadhee waraanaa Moqdishoo kibbaa keessaa haleeluudhaan yoo xiqqaate loltoota mootummaa Somaaliyaa 20 ta'an ajjeesuun kanneen biroo 18 madeessuusaa maddeen nageenyaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Maddeen kun akka jedhanitti hidhattoonni kun dilbata kaleessaa ganama maadhee waraanaa El Saaliim irratti boombii of wareegdotaa darbachuudhaan sanbooda waraana lafoodhaan haleellaatti fufan. Hidhattoonni Alshabaab yeroo gabaabaadhaaf maadhee sana to'achuu isaanii aangawoonni kutaa sanaa VOA'f ibsanii. Dubbii himaan humnootii addaa kan Somaaliyaa akka jedhanitti hidhattoota lakkoofsaan hedduu ta'antu maadhee waraanaa sanarratti haleellaa geessise. Mawlid Hassan namni jedhaman kun
akka jedhanitti wal waraansi gaggeeffame daqiiqaa 40 akka fudhate yoo ta'u hidhattoonni 13 ajjeefamanii jiru. Gara mootummaarraa garuu meeqa akka ajjeefaman hin dubbanne. Waraanni mootummaa Somaaliyaa maadhee waraanaa Elsaaliin baatii darbe jechuun hagayya 6 Alshabaab harkaa fudhachuun ni yaadatama. Ruwaandaa fi Ugaandaa gidduutti muddamiinsa hammaatee jira. Ugaandaan garee shororkeessotaa maadhee taatee kana malees lammiiwwan koo darartii jetti. Ruwaandaan biyyoonni lameen hariiroo isaanii fooyyessuuf baatii darbe yaada irratti waliigalan mallatteessanii turan. Garuu taajjabdoonni akka jedhanitti waliigalteen tolfamee rakkoo jiruu kan fooyyessu miti. Baatii guraandhala darbe Ruwaandaan lammiiwwan ishee Ugaandaa akka hin seenne dhorkite. Kun immoo biyyootii lameen keessatti daldala miidhe. Mootummaan Ugaandaa gamasaan akka jedhutti dhimma lammiiwwan Ruwaandaa deemsa seeraan kan ilaalu akkasumas nageenya Ruwaandaa jeequu kan hin barbaanne ta'uu beeksiseera. Taanzaaniyaan namoota dhukkuba Iboolaan qabaman jettee shakkitu akka gabaastuuf gaaffii dhiyaate deebii hin kennin hafte jechuudhaan jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n beeksisee jira. Jaarmayaan kun ibsa baaseen Taanzaaniyaan bakka adda addaa keessa namoota Iboolaan qabamuun isaanii shakkamu hedduun akka jiran odeeffannoon mirkanii hin arganne nu dhaqqabaa jira jedha. Daar es Salaam keessatti warra dhukkubsatan bira kan jiran namoonni odeeffannoo ifa hin ba'iin laataniin kanneen dhukkubsataa jiran kun magaalaalee adda addaa keessatti kanneen biroo irraa adda baafamanii kaa'amanii jiru. Aangoonni Afrikaa Bahaaf waaltaa dhukkuba Iboolaa kan ilaaleen sadarkaa of eeggannoo guddaarra jiran. Kunis dhukkubi Iboolaa akka hin babal'anne ittisuun ta'uun beekameera. Hoogganoonni addunyaa kanneen wiixataarraa gumii tokkummaa mootummootaaf Niiwoork keessatti kan wal ga'an jijjiirama qilleensaa kan naannoo irratti dubbachuufi. Kunis hayyoonni saayinsii rakkoo jijjiirama qilleensaa hambisuuf tarkaanfii guddaa fudhatamuu qabu jechuudhaan akeekkachiisaa yeroo jiranitti. Pireezidaantotaaf muummeewwan ministeerotaa 60 ta'an walga'ii guyyaa guutuu gaggeessan kanaan cileen gargaaramuurraa gara madda enerjii haaraatti ce'uu ka jedhu. Balaa ittisuu fi faalama qilleensaa dhabamsiisuuf maallaqa akka ramadamu gochuu of keessaa qaba. Mariin kun pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp walga'ii kanarratti hin argaman ega jedhame booda garuu akka tasaa mul'atanii jiru. Walga'ii namoota amantii hordofan irratti ajjeechaa dhaqqabu keessumaa kan kiristaanotaarra ga'u irratti hirmaachuuf jiru. Kunis hoogganoota Paakistaan, Poolaand, Niwuziilaand, Singaappoor, Masrii fi Kooriyaa Kibbaa waliin qoba qobaatti ituun dubbatiin dura ta'uun ibsameera. Bulchiinsi pireezidaant Tiraamp dhiibbaa guddaa gochuuf duulli gaggeesse kufaatiin isa mudachuusaa pireezidaantiin Iraan Hasan Rohaanii ibsaniiru. Kunis waliigaltee sagantaa nikuleeraa Iraan kan ilaaleen waliigaltee bara 2015 tolfame keessa Ameerikaan bara darbee eega baatee booda uggura Iraan irra keessee abdii kutachuu ishee kan calaqqisu jedhan. Gumii waliigalaa kan tokkummaa mootummootaa Niiwoorkitti gaggeeffamu irratti ituu imalu dhaqqabuuf ituu imalaa jiranii Rohaaniin kana dubbatan. Akka ibsanitti Yuunaayitid Isteetsi Saawudi Arabiyaan baatii darbee warshaa boba'aa Saawudii irratti haleellaa dhaqqabe sana miidhaan ni geessise ol kaasanii afarsan jedhaniiru. Bulchiinsi Tiraamp kutaa sana to'achuuf barbaada jechuun Rohaaniin himataniiru. Walga'ii tokkummaa mootummootaa irratti kutaa sana keessatti nagaa buusuuf karoora wal ta'uun ba'u dhiyaachuu qabaa jechuudhaan kanaafis karoorfachuu isaanii dubbataniiru. Dilbata darbee galgala Afgaanistaan kibbaa keessatti haleellaa samiirraa gaggeeffameen maatii cidha gaa'ilaa gaggeessaa turan keessaa ijoolleef dubartoota dabalatee yoo xiqqaate namni 40 ajjeefamanii kanneen biroo 13 madaa'uu miseensi mana maree kutaa Helmand beeksaniiru. Hajaabul Maajaahid Akhund VOA'f akka ibsanitti jiraattonni konyaa Musaa Qaalaa cidha akka qaban dursanii aangoota kutaa sanaa beeksanii turan. Miseensonni maatii keenyaa kata'an 13 gara hospitaalaatti geessamanii wal'aansa tattamaaf eda galgala jechuudhaan namni Abdullah jedhaman dubbataniiru. Aangoonni eegumsa fayyaa kan kutaa Helmand siviilonni 13 naannoo haleellaan sun itti gaggeeffameerraa fidamuu isaanii mirkaneessanii jiru. Dubbii himaan bulchaa kutaa Helmand Omar akka jedhanitti haleellaan kun gaggeeffamuu mirkaneessanii garuu lakkoofsa siviilota du'anii jedhame kana hin mirkaneessine mootummaan qorataa jira jedhu. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gita isaanii kan Yukireen waliin waa'ee malaammaltummaa dubbachuu isaanii Tiraamp amananii jiru. Garuu kaadhimamaa pireezidaantummaa Deemokiraatichaa kan bara 2020 Joo Baayiden qorachuu kan ilaaleen waan dubbatan hin qaban.
Gabaasni Wall Street Journal akka jedhutti pireezidaantii Yuukireen waa'ee Joo Baayideniif ilma Baayiden Haantar akka qoratamaniif yeroo 8 Tiraamp gaafataniiru jedha. Kunis Baayiden yeroo itti aanaa pireezidaantii Ameerikaa turan ilma isaanii kaampaanii gaazii Yuukireen keessatti akka hojii argatu gochuufi jedhameera. Oduun keenya kanuma. Karagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waxabajjii 15 bara 2011 Finfinneef dhiifama dhaggeeffatoota keenya. Poolisiin qorannaa jalqabamee ture ilaalchisuun ibsa kennuusaa kan yaadachiisan Koomishinar Indashaw Xaasaw innaa xumuramus qaama dhimmi ilaaluuf uummataafis ni ibsama jedhan. Koomishinarichitti dabaluudhaan haleellaa waxabajjii 15 wal qabatee kanneen to'annaa jala oolan keessaa irra hedduun gadhiisamaniiru. Ammas kan to'annaa jala jiran lakkoobsi isaanii 100 caalu jedhu. Paartileen siyaasaa hangi tokko haleellaa waxabajjii 15 sanaan wal qabatee lakkoobsi namoota to'annaa jala oolanii kan mootummaan ibse akka caalu dubbachuun isaanii ni yaadatama. Haleellaa sanaan pireezidantiin naannoo Amaaraaf hoogganaan raayyaa ittisa biyyaa dabalatee hoogganoonni sadarkaa olaanaa ajjeefamaniiru. Adeemsi qorannaa sanaa sadarkaa maaliirra akka jiru akkas jechuun ibsan koomishinarichi. እንግዲህ ይሄ ድርጊት ሲፈጸም ከኋላው በርካታ ነገሮች ሊኖሩት ይችላሉ። Egaan gochi sun ennaa raawwatamu booddeesaa waa hedduun jiraachuu mala. Qophee hedduun jiraachuu mala jedhamee akka yaadamu ibsa yeroo sanatti kennineen beeksisneerra. Qorannaan kan Baahardaaris kan Finfinnees addan cinne geggeessamaa jira. Qorannaan kun keessa isaatti waa hedduu qabaachuu waan danda'uuf akkaataa yakki itti raawwatameef walumaa gala itti qindaa'e waa hedduu waan of keessaa qabuuf qorannaan sun yeroo hanga tokko akka fudhatu beekamaadha. Kanarraa kan hafe qorannaan geggeessamu hin harkifatee ka jedhu sirrii miti. Poolisiin ofiisaa kan hojjetu qaba, ofiisaa waan qulqulleeffatus qaba. Kanas qulqulleeffatee innaa xumuru waan jalqabes yeroo yeroodhaan uummataaf ibsa kennaa jira. Ibsitti dabalaas akkuma xumurameen kennamaa jedhan. Baahardaarii Finfinneetti qorannaan geggeessamu innaa jedhamu qorannaan kun adda adda geggeessamaa ka jedhuuf koomishinarichi innaa deebisan. አንድ ያው መስያሚያቸው እንደዛ ስለሰየምናቸው ነው። ባህር ዳር የተፈጸመ ኬዝ አለ። tokkuma moggaasa isaanii akkanatti waan moggaafneefi Baahar Daaritti kan raawwatame jira, Finfinneettis kan raawwatame jira. Lamaanuu guyyuma tokko raawwataman. Lamaanuu eessaa ka'anii eessa akka ga'an akkaataa ofii isaanii qabu qorannaa innaa xumurru kan ibsinu ta'aa jedhan. Qorannaan innaa xumuramu kan ittaanoo maali? Koomishinarichi deebii kennaniiru. ምርመራ ከተጠናቀቀ በኋላ የራሱን የቻሉ ፕሮሲጀሮች አሉ። መጀመሪያ በምርመራ ውስጥ qorannaan erga xumuramee booda ulaagaa ofii isaatii qaba. Jalqaba qorannaa irratti shakkamtoonni qabaman jiru. Sana bu'uura godhachuudhaan qaamni nuti hin dhaqqabne yoo jiraate kanneen sana qabuu qulqulleessuuf sana booda gochi yakkaasuun haala inni itti raawwate irra dhaabachuudhaan itti deemamaa jedhan. Haleellaadhuma waxabajjii 15 kanaan wal qabatee seeraan ala namoonni hedduun to'annaa jala oolaniiru jechuudhaan mootummaa irratti qeeqi dhiyaataa ture. Carraan namoota kanaa maal ta'uuf jira? Koomishinar Indashaw Xaasee innaa ibsan jalqaba namoonni to'annaa jala oolan 300 turanii amma garuu dhimmi isaa qulqulleeffamee amma hidhamanii kan jiran 100 caalanii jedhan. Kanneen hidhamanii jiran ilaalchisee to'annaa seeraa jala jiru waan ta'eef innaa xumuramu ibsamaa jedhaniiru. Seeraan ala kan qabame isa jedhuu fi kan badii hin qabaanne qulqulleeffamee gadhiifamaa jira jedhan. Paartileen siyaasaa hangi tokko garuu miseensonni keenyayyuu 300 qofaa miti ka jedhan jiru. Namoota 300 qofaadhaa kan to'annaa jala jiru isa jedhuuf innaa deebisan. ያው የሰው በስም እና በሊስት አለ
ሁለተኛ በቁጥር አለ። maqaan namootaa toorri isaa jira. Lammata immoo lakkoobsi isaaniis jira. Lakkoobsa hedduutu jira kan jedhamee fi ragaan dhiyaate hin jiru. Namni qabames ilaalcha siyaasa isaaf miti. Haala waliigalaa jiruun shakkamee kan qabame malee ilaalcha siyaasaa qabuun miti. Utuu akkas ta'e namoota hedduutu hidhama ture. Feesbuukii irratti tamsaasamaa kan jiru isinuu beektu. Guyyaa guyyaatti arrabsoo geggeessamu hordofnee miti kan hojjennu. Shakkamaa nama ta'e qofa. Paartileenis seeraan ala qabaman kan jedhan dhageera. Sana ba'ii qorannaatu adda baasa jechuudhaan Koomishinarri Poolisii Federaalaa Itiyoophiyaa Indaashaw Xaasee beeksisaniiru. Dhaggeeffattoota keenyaa waxabajjii 15 bara 2011 Finfinnee Baahirdaaritti haleellaa raawwatame booda qorannaan geggeessamu kan itti fufe ta'uu ka Koomishina Poolisii Indaashaw Xaasoo VOA himanidha. Kan amma armaa olitti dhageessisne dogoggora uumameef dhiifama isin gaafanna. Amma yeroon galgala keessaa 2:46 ta'ee jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura sirba margituu warqinaa kanan sin afeera ittiin bohara. Margituu warqinaa walleeshee guddaa galatoomsanna dhaggeeffattoota keenyaa ka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Fiigicha irreechaa kan nagaa jaalbultii irreechaa horaa Finfinneef horaa Arsadeef Finfinneetti kaleessa geggeessametti namoonni 50,000 ol ta'an hirmaachuun isaanii beekamee jira. Dorgommii kana dhiirotarraa Barrihuu Aragaawii dubartootarraa immoo Obsee Abdataa injifachuudhaan mata mataatti badhaasa qarshii 50,000 argatanii jiru jedhama. Muktaar Jamaaltuu bakka dorgommichaatti argamuudhaan gabaase. Fiigicha irreechaa kan nagayaa jala bultii irreecha hora Finfinnee magaalaa Finfinneetitti eegalame kana addabaabaayii masqalaarraa ganamarraa kaaseetiniini hirmaattonni kan roobni osoo isaan hin danqinii fi isaan hin barfachiisin itti eegalan. Fiigicha kanarratti namoonni 50,000 olii irratti hirmaachuun isaanii kan tilmaamame yoo ta'u irreecha hora Finfinnee waggaa 150 ol addaan citeetiniin ture deebisaniitiniin eegalchiisuudhaaf siimboo guddaa ta'eefitiniin jira kan jedhame ittaanaan pirezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaallee bakki kuni bakka jalqabaatii fi bakka xumuraatillee jedhan. Oromoo baga geesse bakka jalqabatti dhabne bakka jalqabatti buqqaan irratti deebinee jirra. Baga gammaddan baga as geessan. Oromoon har'aan as ga'e qabsoo isaatiin aarsaa kaffaleen bu'aa bu'ii keessa darbeen as ga'e. Kun mallattoo injifannoo keenya isa guddaati. Kanneen fiigicha irreechaa kanarratti argamaniitiniin osoo hirmaataatiniin jiran raadiyoon sagalee Ameerikaa argeetiniin dubbisellee fiigichi kun kan xiiqiidhaa fi hamilee guddaadhaan fiigaatiniin jiran ta'uu raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himaniitiniin jiru. Simbooluu Ceeshoneen jedhama. Kanan dhufee boolleerraati asuma Finfinnee jechuudha jiraatuma Finfinneeti. Fiigichi kun akka fiigichi guddaan irreechaa kun baay'ee kan namatti toluu fi kan nama boonsudha. Anillee ganama sa'aatuu karaa kaasee asuman ture. Ammallee fiigaa ammatti jirra. Qeerroo fi qarreen Oromooillee hedduu irratti argamuudhaan hundumti keenyallee bareedaa goone kaachaa jirra. Baay'ee namatti tola kan nama tolu kan nama gammachiisu itti boonneerraa baay'ee gammachiisa. Fiigicha irreechaa kana warra qopheesse haa galatoomanii galanni isaaniif haa ta'u. Egaa
isuma ora irreeffannaa kana gumaachuudhaaf waan ta'eef haa galatoomanii fuuldurattis akkanumatti itti hafuufu uummanni amma fiige kun illee galatooma qaba haa galatoomanii baay'ee gaariidha akkanumatti baraabaratti itti hafuufu jedha. Ani waan jedhu duraan dursee ta'e waaqa guyyaa irraa kana galata galfadha. Itti deebisuudhaan ani irraa sana akkatti ijoollee teenya qeerroo kiyyaa wajjin kaachuu kiyya ittan gammada ittan boona. Fiigichi irreechaa guyyaa kaleessaa Finfinnee addabaabayii masqalaarraa eegalee kiiloomeetira 10 raawwachuudhaan addabaabayii masqalaatitti deebi'e kuni namoota gosa lamaatu irratti hirmaate. Hawaasa bal'aa akka feestivaalaatii fi agarsiisaatitti fiigicha kanarratti hirmaatee fi atileetota sadarkaa galmeessanii badhaasa fudhachuudhaaf wixxifatan kuni mammaaka Oromoo simbiraa lubbuu ijoollee taphaa jedhu sun namatti garsiisa. Atileetonni buleeyyiin sadarkaadhaa fi badhaasa of duratti ilaalanii yoo gulufan hawaasni gama kun akkanaan basha'aatiniin ture kan inni fiigicha irreechaa kan nagayaa Finfinneetti yeroo jalqabaatiif taasifame kanarratti hirmaate. Fiigicha kanarratti hirmaatanii kanneen hinjifachuudhaan sadarkaa tokkoffaa ba'an tokkoon tokkoo isaanii qarshii 50,000 kan badhaafaman yoo ta'u warra dhiiraarraa Barihuun Aragaawii naannoo Tigraay Suur Koonistiraakshini irraa tokkoffaa Hayilamaariyaam Kiroos humna ibsaarraa lammaffaa Dajanee Dabalaa ammoo hojiiwwan ijaarsaa bishaan Oromiyaa irraa sadaffaa bahuudhaan kan hinjifatan yoo ta'u hirmaattota dubartootaarraa Obsee Abdataa Laga Daadhii Laga Xaafoo irraa tokkoffaa Mastaawat Fiqiree lammaffaa Anshaalam Hayimaanoot ammoo yuunivarsiitii Dabra Birhaan irraa sadaffaa bahuudhaan hinjifataniitiin hin jiru. Atileetota fiigicha kanarratti hinjifataniifis pirezidantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Koroneel Daraartuu Tulluu fi ittaanaan pirezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa badhaasa isaanii kan kennaniif yoo ta'u kanneen tokkoffaa ba'aniif badhaasa qarshii 50,000 kanneen lammaffaa ba'aniif badhaasa qarshii 30,000 fi kanneen sadaffaa ba'aniif badhaasni qarshii 20,000 tokkoon tokkoo isaaniitiif kennameetiin hin jira. Taateen gambiraa fiigicha irreechaa nagayaa kan magaalaa Finfinneetti taasifame kanarratti mul'ataatiin ture haala qindoominni isaa si'ataadhaa fi akkasumatti ammoo eegdoon nageenyaa baay'ee qindaahaa ta'uusaa taajjabuu dandeenyeetiin hin jirra. Uummanni Oromoollee qeerroof qarreen akkasumatti foolleen osoo hin hafin abbootii gadaatii fi manguddootaan dabaalamaniitiin kan sirna kanarratti hirmaatan qaamoleen nageenyaa poolisiin federaalaa poolisiin magaalaa Finfinnee poolisiin naannoo Oromiyaatii fi kanneen biroollee nageenyummaa isaatiif kan tumsan argine. Kana dabalatee fiigichi irreechaa kan nagayaa qophaa'e kun hiikaa ol aanaa qabaadhaani hirmaattonni waltajjii kanaa kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himan. Waan lamadhaa kan sababeeffadhu akka kootti tokkoffaa maayinni gootota aabsaa godhanii nuuni qabsu kana gammachuu kana nu argamsiisaniif akka yaadannoo isaaniif ta'udha. Lammaffaan immoo irreecha dhufaa jiru kanarratti uummanni keenya yookiin qeerroo dargaggee fi dargaggeettiin of eeggannoodhaa fi haala tasgabbii wal dhaga'uudhaan akka itti adeemnuuf nu gonfachiisa jechuudha. Baay'ee waan namatti toludha. Keessummoo fiigicha irreechaa kan adda godhumaa inni handhuura Oromiyaa kan taate as magaalaa Finfinneetti iddoo afaan Oromoo itti haasa'uun saalfii ture. Dhiphaa jettee iddoo itti namni itti tuuffatu namni itti jeequ irratti Oromoon akkatti shaa jedhee bahee aadaasaa, duudhaasaa, falaasamasaa handhuura biyya isaati irratti agarsiisuu isaatiin baay'ee namatti tola. Uummata kana laaltee yoo jiraatte ganamarraa eegalee rooba ture rooba keessa dhaabatee sirbaa aadaa fi eenyummaa isaa agarsiisaa jira. Uummanni kun kana duras falaasamoota addunyaa kanarra jiran dura uummata waa inni jira jedhee uummata dura uummata fudhateedha. Kanaaf as handhuura Oromiyaa Finfinnee irratti haala kanaan sagalee isaa dhageessisaa Finfinnee keessatti kabajuu isaatiin waan addaan nutti dhagahame ganama kaanee amma kiiloomeetira 10 xumuraa jirra. Namoonni hedduun fiigicha irreechaa kan nagayaa magaalaa Finfinneetti qophaa'e kanaan wal qabatee sabaa himaalee fi fuula feesbuukii irratti barreessaatiin turan waa lama wal bira qabaniitiin illee maxxansaa dubbataa yaada isaanii ibsan. Addabaabaayii masqalaa fulbaana 11 fi waggaa 3-4 dura addabaabaayii masqalaa maal akka ture kanneen qeerroo fi qarreen Oromoo hedduun itti dhiitaman dararaa fi dhiittaan ol aanaa itti mul'ate akkasumatti ammoo har'a kan eenyummaan Oromoo irratti calaqqiseedha jechuun ibsan. Ittaanaan pirezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaallee kuni mallattoo hinjifannoo uummata Oromooti jedhan. Bara dukkanaa sanas gootonni keenya kan akka Abbabaa Biqilaa, Daraartuu Tulluu,
dukkana keessatti ummanni Oromoo maal gochuu akka danda'u, Oromoon biyya kanaaf maal akka ta'e, addunyaa irratti maal agarsiisuu akka danda'u fiigichaan addunyaa barsiisan, fiigichaan addunyaatti mul'isan. Har'as handhuura keenyatti deebi'uu keenya, iddootti buqqaanetti deebinee dhaabbachuu keenya agarsiisuudhaaf mallattoo guddaa ta'e kan ittiin irreecha bara kanaa jalqabnu fiigicha kana. Fiigichi irreechaa kan nagayaa magaalaa Finfinneetitti qopheeffame kunillee akkuma maqaasaa nagahaan raawwatee nagahaan xumurameetiniin addaan galeetiniin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaaf uummata ishee. Falmitoonni mirga murtii haqaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti dhimmoonni sasalphaan kanneen akka seera tiraafikii cabsuufaa namoota hiyyeeyyii adabbii kaffaluu dadhaban gara yakkamtootaatti jijjiiruu danda'a jechuun komataa jiru. Gabaasaa Masuud Fativar tujubeetu dhiyeessa. Yeroo tokko muddama jala ka ture raayyaan poolisii magaalaa Fargisan amma akkaataa hojii isaa idileetti deebi'ee jira. Dhuguma poolisoonni ammayyuu namoota konkolaataa oofan ni dhaabsisu. Inni hafe jiraattonni magaalattii kanneen gurraachota ta'an poolisoonni magaalaa Fargisan akka madda galii bulchiinsa magaalattiitti nu ilaaluu jedhanii amanuu turan. Har'a sun hafee jira. Jiraattuun Fargisan kibba gama bahaa Latiisha Biraawun akkas jedhu. Tikeetii tiraafikii xixiqqoo kan fafakkaatu kennuu dhiisanii amma sagantaa nu gargaaruu danda'u qopheessuu yaaluu jalqabaniiru. Hawaasa keenya boodatti harkisuu mannaa jedhan. Bara 2014 keessa dargaggoon lammii Ameerikaa hidda dhalataa Afrikaa Maayikil Biraawun rasaasa poolisii adii tokkoon ajjeefamuu taansee magaalattii keessatti hiriirri mormii torbanneen hedduuf geggeessamaa turuun ni yaadatama. Yeroo sana magaalaan Fargisaniif magaalaalee kanneen biroo seera tiraafikii cabsuu ilaalchisee adaba akka malee kaa'uudhaan hawaasa warreen gurraachaa hagam akka isaan adaban ifa ba'e. Qindeessaa mormii geggeessamaa ture kan ta'an miseensi bulchiinsa magaalaa Fargisan Wesley Beel aanaa St. Louisiif abbaa alangaa muummicha lammii gurraacha jalqabaa ta'anii filamuudhaan seenaa galmeessan. When you look at the entire scope, Ferguson wasn't even one of the worst offenders. Haala waliigalaa yoo ilaalle magaalaan Fargisan bakka yakki guddaan keessatti hojjetamu keessattillee kan ramadamu hin turre jedhan. Dhugumas immoo kutaaleen biyyattii keessa jiran martinuu kana hubataniiru. Tarkaanfii Mizuuriin fudhatteen magaalaaleen kanneen seera tiraafikii irra daddarbaniif tikeetii kennamurraa galiin argamu 120% akka gadi cabu murteessiteetti. Teeksaas gamasheen abbootiin murtii adaba sana innaa murteessan namni adabame sun gatii sana baasuu danda'uuf dhiisuusaa akka mirkaneeffatan seera baafatte. Liisaa Foostar kanarratti yaada kennaniiru. Jijjiirama arginee jirra ga'aa miti garuu itti deemamaa jiraa jedhan. Tarkaanfii fudhatame jedhanillee liisaan ibsanii jiran. Yeroo ammaa manneen murtii kanneen idaan kuusame irra jiru akka hidhaman hin ajajan yoo xiqqaate sababaa sanaan namni hidhamu hin jiru jedhan. Kutaaleen Ameerikaa 6 ta'an kaffaltii adabaaf kanneen biroo warra hin baasin eeyyamni konkolaataa oofuu isaanii akka hin rarraafamne taasisaniiru. Kutaan Teeksaas illee baatii hagayya darbee jiraattota miliyoona 1 kanneen eeyyamni konkolaataa oofuu duraa qabame deebisuufiif karoorfattee jirti. Magaalaa Fargisan keessatti ajjeefamuu Maayikil Biraawun taansee murtii haqaa ilaalchisee rakkoon jiru ammayyuu kan hin furamne ta'uu agarsiisa. Abbaan alangaa muummichi kutaa sanaa dhiyeenya gabaasa baasaniin bara 2014 as Fargisan haa ta'u naannolee kutaa sanaa kanneen biroo keessatti sababaa seera tiraafikii cabsaniif kanneen to'annaa jala oolan ilaalchisee lakkoobsi warra adiif gurraachaa gidduu adda addummaatu jira. Maayikil Joon Voos dhaaba garee abukaatoolee mirga jiraattota hiyyeeyyii magaalattiif falmu kan Ark City Defendersitti miseensa damee St. Louis akkas jedhu. Dhaggeeffatoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraatu jubee qophii isheef guddaa galatoomsanna dhaggeeffatoota keenya har'aaf kanumaa sagantaa afaan amaaraatu itti fufa aga xumura sagantaa keenyatti waan nu waliin turtaniif guddaa isin galatoomsanna boor walitti deebina nagaatti jenna.
voice of America.